Eebila 23,2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Ogeessi baankii Geediyoo haala suukkanneessaan ajjeefamu poolisiin ibse. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyoo magaalaa Gadabitti hojjetaan baankii Abisiiniyaa obbo Tamasgeen Daani'el eebila 23 bara 2026 haala suukkanneessaan nama duratti ajjeefamuun isaa poolisiin naannoo kibba Itoophiyaa beeksise. Poolisiin naannoo kibbaa akka ibsetti obbo Tamasgeen Daani'el guyyaa yakki sun itti raawwatame ganama sa'aatii 2tti utuu gara hojii isaanii deemaa jiranii rasaasni itti dhukaafamuu fi waraanamanii ajjeefamanii jedha poolisiin. Poolisiin nama gocha sana raawwate jedhe shakkee to'annoo seeraa jala oolchee qorannoo dabalataa geggeessaa akka jiru feesbuukii koominikeeshinii Geediyootu gabaase. Ragaan poolisii akka mul'isutti haleellichi haaloo ba'uu irratti hundaa'uun kan raawwatamedha jedheera. Shakkamaan obbo Abbush Taaddasaa Huxxeessaa jedhamu duraan jaalalleen haadha manaasaa nama ajjeefame kana akka ture kan eerame yoo ta'u, haadha manaa koo na duraa fudhattee sababa jedhuun ajjeechaa suukkanneessaa sana raawwachuu poolisiin eere. Obbo Tamasgeen ji'oota 2 dura gaa'ela dhaabbatanii turan. Miidhamaan yeroo haleellaan sun raawwatetti na oolchaa na ajjeesuu fi jechuun iyyaa gargaarsa dhiyeessan illee namoota naannoo sanaa turan biraa deebii ariifachiisaa dhabuu isaaniitiin shakkamaan jalqabaa shugguxii ergatti dhukaasee booda itti fufuun meeshaa qara qabuun reeffa isaanii cicciruun gocha suukkanneessaa raawwachuusaa ragaan poolisii ni mul'isa. Gochi sun hawaasa naannichaa biratti naasuu fi gadda guddaa kan uume yoo ta'u, poolisiin dhimma kanarratti qorannoo bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Oduuttaanuun manni murtii dhaabbata Tiyaansi Itoophiyaa miidhaa geessisan jedhaman qarshii fi hidhaan adabe. Cancalli gurgurtaa daldala Piraamiid jedhamu fayyadamuun miidhaa geessisaniiru kan jedhaman adabbii hidhaa haga waggaa 17 fi kan maallaqaa irratti murtaa'uun gabaafame. Mala gurgurtaa kanaan qarshii kitila 40tti tilmaamamu faayidaa dhuunfaa isaaniif oolfataniiru jechuun himata manni murtii irratti baneen manni murtii olaanaa Lidataa Ramaddii dhaddacha yakka adda addaa tokkoffaa namootaa fi qaamota sana irratti har'a murtee dabarseera. Kanaanis labsii daldala lakkoofsa 813 muraa 2006 fi seera yakka keewwata 34 cabsuun kan yakka raawwatan itti gaafatamni isaanii murtaa'e Dooyigoon Gaang fi obbo Teediroos Baqqalaafaa irratti himanni banameera. Akka himanni abbaa alangaa mootummaa ibsetti dhaabbanni Tiyaansi Itoophiyaa KIGM eeyyama nyaata annisaa namaa ta'uu galchuuf qabuun bara 2004-2008 qorichaa fi nyaatawwan annisaa kennan haara karaa faddaaltotaa gurguraa ture jedhe. Dhaabbanni sun namoota hedduu toora ijaarsa fakkaatu keessa galchuun buusii maallaqaas walitti qabaa tureera jedhameera. Kana malees namoonni yoo miseensa dabalataa fidan faayidaa fi badhaasa argattan jechuun daldala piraamidii raawwachuun himatameera. Kana malees himatamaa tokkoffaan qarshii seeraan alaa argame seera qabeessa fakkeessuun dhiyeessuu fi labsii 780 muraa 20/5 ba'een himatameera. Kanaanis dhaddachi har'a himatamaa tokkoffaa Tiyaansi Itoophiyaa KIGM adabbii qarshii kitila 20 kan irratti mure yoo ta'u, himatamaa lammaffaa fi sadaffaan ammoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 17 fi qarshii kitila 10 akka adabaman murteesseera. Poolisiin aangawoota Tiyaansi kana bakka jiranii qabee akka dhiyeessu manni murtichaa ajaja dabarseera jechuun EBC gabaase. Oduu keenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo gaggeessaa gamtaa Emireetota Arabaa Mohammed bin Zayed waliin mari'atan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo eebila 23 bara 2026 gara gamtaa Emireetota Arabaa UAE imaluun gaggeessaa biyyattii Mohammed bin Zayed Alii Nahimaan waliin marii taasisan. Mariin hooggantoota lameenii sun hariiroo gamlamee cimsuun akkasumas dameewwan annisaawwan haaromfamuu danda'an teekinooloojii, bu'uura misoomaa fi investimentii irratti tumsee jiru babal'isuuf irratti kan xiyyeeffate ture. Maddi oduu Keeniyaans jedhamu maddoota isaa bu'eeffachuun akka gabaasetti hooggantoonni sunneen hariiroo biyyoota lameen gidduu jiru itti fufsiisuu fi faayidaa waliiniitii fi tumsa misoomaa caalaatti guddisuu danda'amu irratti xiyyeeffannoo kennaniiru. Yeroo marii sanatti waliigalteen mallatteeffamuu isaa irratti hamma yoonaatti wanti ifatti beekamee hin jiru. Gama biraatiin miidiyaaleen Emirates walgahii qaama waliigaltee hirmaannaa diinagdee akkaataa waliigala biyyoota lameenii gidduu jiru ta'u gabaasaniiru. Waliigaltee dhiyeessii boba'aa mootummaa gidduu jiruun Keeniyaan ji'atti oomisha boba'aa meetirik toonii 660 haga 810 ta'u United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa irraa galfatti. Dhaabbileen UAE dhiyeessii boba'aa Keeniyaaf wabii ta'an gidduu dhaabbanni boba'aa biyyoolessaa Abu Dhabi ADNOC fi dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Emirates ENOC kanneen mootummaan abbummaan bulchudha. Keeniyaan haleellaa Iraan biyyoota naannoo galaana Pershiyaa Gulf irratti raawwatu balaaleffachaa turuun ishee kan yaadatamudha.